Kii kabajamtoota daawwattoota chaanaalii diraamaa miidhamaa akkam jirtu hundi keessan nagaa jirtu. Kii ani maqaan koo Hiikoo Hundee yookaan Boonaadha diraamaa miidhamaa irratti barreessaaf daayirektara diraamaa miidhamaati. Egaa galatooma chaanaalii keenya hedduun keessan sabskiraayib gochaa jirtu, diraamaa miidhamaas daawwachaa jirtu, like, share gochaa jirtu. Thank you. Baay'ee ulfaadha jechuun barbaada. Maaliif chaanaaliin keenya kan inni create goone diraamaa kanarra kaa'uufidha. Sana dura hojiilee biraa irratti hojjechaa turre hordoftoota yookaan followerii hedduu subscriber hedduu hin horanne jechuudha. Chaanaaliin kun haaraa akka ta'ee jirutti diraamaan kun immoo diraamaa wanta hedduu irraa baratan jennee abdii qabna. Sana gaasintuu yaada kenna. Hedduun keessan yaada isin nulaachaa jirtan yaada baay'ee bareedaadha. Diraamicha jaallanneerra diraamaa barumsa hedduu qabudha. Like gooneerra jettanii kanneen komentii nulaattanis jirtu. Diraamaan kun karaa televezyiinii FIBs torbeedhaan sanbata xiqqaa sa'a 9 roobii galgalamoo sa'a 3 irratti uummata bira gahaa jira. TVdhaan hedduu daawwatamaa jira. YouTube'is akka daawwattaniif yeroo yerootiin kutaadhaan upload gochaa jirra. Egaa wanta nuyi jechuu barbaannu aartiin keenya kan ispoonsarii hin qabne kan deeggarsa adda addaa hin qabne beektu hundi keessan subscribe gochuuf like gochuun keessan nuuf akka ispoonsaraatti akka deeggarsaatti yaadna waan ta'eef chaanaaliin kun haaraadha. Ammallee subscribe, like, share godhaa. Hiriyoota keessaniin bira nuugaa galatoomaa chaanaalii keenya subscribe, like, share taasisaa. Diraamaa miidhamaa torbeetiin upload isin gochaa deemna. Wal jajjabeessuun aadaa keenya Oromummaadha. Thank you.